Didi. Tooftaa biraatiin Oromoo keessa Oromoo bitaniitiin akka goobanaatiin goobanaanii achi fuudhee cabsuu danda'an jechaadha. Wangale sodande, Iramin bite. Oromo wangale tinane, Iramin bite. Oromo wangale sodande, Iramin bite. Oromo wangale sodande, Iramin bite. Oromo biyati dadi dawamin bite. Duranu bite. Iramin bite. Iramin bite. Iramin bite.
gabaa itti dhaame saniin. Lafti kuni lafa abboota teenna. Haawwota teenna harka itti abboota teenna harka muranii haawwota teenna immoo harma muran san. Asitti dubbii kana isaanillee immoo uduu lolan uduu dhooggu uduu cabsu uduu dachaasu uduu akka amma duratti illee jedhan kana nagaarii tagachiisu uduu odaa korsiisu uduu harkaan qabeetiniin waan dhiirti nama gootu isaan godhan akka amma jedhamu kana mazzaaraa kana kabbaadii fudhateetiniin dhufee asitti daguu itti baay'eetiniin haga asii ka'ee cireeloon bahu haga achi ga'utti isa achii baaseetiniin kana fixeeti kaan asitti galcheetiniin bakka kanatti walitti oofee sobeetiniin asitti goobana deexitin dhiira saniin asitti qabsiiseetiniin mursiisuu harka kana danda'e uduu didan udumaa didu akkasitti dhufaa ka itti jedhe caancoon asitti amma dhufaa ka jedheetiniin gaafate gaafa sani asitti kunoo amma dhufaa caancoon fardi isaa dhufaa ka jedhan yoo caancoo an beeku balaquma asiin hin bahin ka itti jedhan sun as taarikni caancoo taarikni oromoo nu kenna abaawayyuu akiyya harkamu abaawayyuu kenna waariyaa bariisu asitti harkamuran yoo asitti harkamuraniitti hin jedhan sitti hiina jedha yoo fedhii kan kiyyaanarraa bahe yoo fedhii kan feete akka yaadde badi asitti jedheen anneetiin hin jedhu asitti alla nu wal agarsiisa isin wal agarsiisu kun shukurii rabbii ayyaanni kenna ammoo uduu saleen hin jennu uduu ebal hin jennu nu oromoon asirratti dhaabanneetiin wajjin kana qabneetiin arraas kenneetiin hin jennu tokkochummaa kenna kanaan kaleessallee kaanee uduu ufirraa deebisu uduu hawaasitti ufirraa deebisa uduu dhaaniitiin ufirraa deebisa naftanyoota ta'e har'a kagaye akka saniin harka saniin mursiisee kanatti hidhuu sanii Elan sini bagay ya jagno toromo. Toromo neke kita amara bisawa. Tapi ya orang yang namanya ada mormon. Kita ya kubat, kita ya kubat di harmahar kecil. Sambung batas lagi se, ya orang batas nabusa. Orang kudurus lagi se, api juga batas lagi. Anak pulau kita ada kita, jagno tahu jalan kita. Kita jechaa yaadaara lakkii jaati kaartaa oromiyaati sinaagan jechaa dabarsaara oromummaa keetiin dhiiga biyyees naabee daganne yaa jagnoota ko seenaan kee oromiyaa hunda bituu ta'e kanarti biyya hunde gadame kana karooba daamti isaanii kumaa qabla leenjitoo dhiigaatillee roobalee gaariitillee fakkaatota wajjin yaadanna yaanole alaagaltuudhaan ijoolleen kee inuma awwaalamte yaanole gisa bittaadhaan seenaan kee yaanole inuma awwaalamte yaa awwaalamu ani dhugaa qabda hin gubatte hin qalamte hin muramte hin fannifamte dubbadhu kaayaa Simparfatta abaurran amma kunooti waammate aanole jecha oromiyaa hunda sii labsate kanaafuu kan sodaatin dhugaatan keessii mudhatte naaf ibsi kaaya aanole siif galaa garuu hin sodaatin dubbii kan kee hin sodaatin dubbiidhaaf ifa baasi si marteera oromoon kee gammadi jechaa yaa aanole gammadi jechaa yaa aanole kan abaawoon sii daraare kan oromoon guyyaa adhaatiin nagaye lubbuu ofii naa raawwata gammachuudhaan si yaadadha abaawoo xinnoon faarfadha.
hundaamoti yammaxinnoo galata isaa siifan ibsa. Fuura keessatti galtee jiruutan tee dagattee boollot bultii teessatti. Kana boonaan garuu nuti sintuune isin wajjin akka jirru nuu beekadha. Eebba keennas nurraa fudhaa hojii irra nu oolfadha yookaan garuu lafeen teennas isin gubdi dhiigni keennas isin ufdi jechuudhaan bilbilanii Oromiyaa hunda keessatti labsanii dhaamsa kana nuuf dabarsan. Oromoon hundi keenyaa gurmuudhaan nuuf gayanii aabaa'oti nutti dabarse ergaa kana dhiiga isaanii facaasanii aabin jaaladha sin abdadha lubbuu tiyya si jalatti sin hiriirfadha dhaamsa obboleewwan kootiitis nan fudhadha hamma jirutti hojjaa irraan hin oolfadha gabrummaa jalatti deebii diddaadhaaf akka isaaniititti nan caba hin du'a awwaala irratti nan gala. Dhugaa tiyya tan baddellee tan bosonaan agarteen hin eeggadha mirga tiyyas kan nan dhiitame kan naa deebiftee hin qabadha aadaa tiyya tan dhiitamte tan baddellee mana baddu. Obboleeyya keenya obboleetti teenna taarmi murame saakki murame jaarsa kana gatte taa'e har'a yaadannoo isaaniitiin nu maraa rabbi nagaadha siin nu ga'ee warra abboota keenya fi hawoota keenya yaadatu waan nu godheef galata guddaa rabbiif hin galchina. Kaleessa kaan jiraatan lubbuu godhatan goota argatan jagna argatan har'an boonnu har'a guyyaa gammachuuti nu marti keenya Oromoon ilma Oromoo marti guyyaa gammachuuti. haa ta'u malee Oromoon Oromoo kaleessatii miti Oromoon Oromoo goomana taajatii miti Oromoon akka Oromoo dhiirati dubartiin hidhatee kaate abadan Oromiyaan ka Oromooti amma achi kawween nun gabroomsisu amma achi kawween an bilisoomna dhugaateen hin eegganna akka teenna mirga keenya karaa nagaatii fi karaa dimookiraasii jaartaniitiin hin gaafanna yoo kanan ta'in kawween akka kaleessaa nun gabroomsitu nu bilisoomsisu amma achi kawween hin bitamnu baarree isaan har'a nu dorgummaa baandiraa yookiin alaabaa osoo hin ta'in na caale na surra jira osoo hin ta'in Oromoo irratti maaltu hojjetame maaltu dalagame sirna naftanyaa maa jibbine waan jibbineef qabna bakka gartannatti tanuma asiin kaasani asiin irraa muranii baasani harmaasii harka isaachis fannisani waan biraan jibbine alama kana keessatti addunyaa kana keessatti lolli godhame waraanni godhame namni miliyoonni meeqaadhame garuu lolli hamaan badaan hin irraanfannu haa ta'u malee warra harka nu mure nuti murru warra harma nu mure nuti murru haa ta'u garuu ammaa achi mirga keenya warra dhaabate akkasumatti murra kabiraati maa waggaa 106 yaadanna har'a leenumatti jirani arwaaku kun gubanne boolan hin gubanne eenyuti duule naftanya makaleessatti duule qawwee baase ammallee har'allee kalellee Oromoo qaba hidhaati
keessummoota keenya kanarraa yaadannoo aanolee kanaaf ayyaana godhame kanarratti argamtan guyyaa seenaan dhugaatii fi seenaan ummataa kana itti dhokatuu akka hin dandeenye ifatti ragaa bahee mul'atu kanatti as geenyee asitti walitti dhufuu keenyaaf ilmaan Oromoo irratti dalagame. Bara 600 dura bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti Oromoota haala addawaadhaan qophii meeshaa Afrikaa kan bonjaa fi eboo kan immoo wantee biran dabarreen madaafaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti muramee lafa kanatti hayyota keenya deettuutu harmi irraa muramee ilmoo isii akka hin hoosifne godhame. Lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan sin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jiichuudhaaf bakka hammeenyi olaanaa itti dalagame. Haa ta'u akkuma har'a waliin argaa jirrutti hayni ummataa tokko hammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Ummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Arrees ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu keessa jirruuf ammoo kan barnoota nu kennu kan akka hin daganne nu godhu kan diinaaf bira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nu taraaranii bira dabran ta'ee jedhanii ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkinna kenni jiramoo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hantu akka haadholee faa kan uummata Oromoo irratti bakka bakka dalagamterraa kan ka'e bara 100 wareegamanii ibsan gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko Oromoon tokko Oromoon amantiin adda hin bahu Oromoon gosaan adda hin bahu lagaan adda hin bahu gaaraan adda hin bahu Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu biyya Oromoo irratti abbaan beeksisuuf radii deddeebi'u haabbatu dhaabni haqaa kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu Oromoon haa ijaaramu Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu qabsoo keenya itti fufna injifannoo. Namni bara wajja gataa ulfinna yaa Oromoo kiyya gataan guddinna. Dhiira jechaan taphatalaa baate bakka maraa namni muluu yaate bakka maraa namni muluu yaa'e bakka maraa.
Waan asii masli asii himaa asitti nuun jedhan. Jijjiga dhume malee iddoo kanatti hojjetaniif lafee asii guuran lafee bineensi fixe qaqawween fixe kun guuranii harma asii harma fannisanii ashitanii asii awwaalan kan mukarraa fuudhanii asii awwaalan kan mukarratti argan harka muka nama kenna awwaalamoo nama kenna awwaala dheessee uratee tasee awwaala malee kenna awwaale namni beekamaa nama kenna awwaale ka jirullee harka nama lama asatti kaan gaara kaasanii inuu eegaa jedhanii kun kifilanii isanii awwaale lafee badhee guuranii ka dhokate dhagaan ka dhokate meeqa kan ka dhokate baay'ee jira ka dhokate ka bakka hin beekin baay'ee jira ka gaafa san badhetti allaatti bineensi nyaatee meeqa beekanii hin malee ka maqaa qabu gooftaa mara ka xiyyitiin fixe badhetti waraanni badhetti ka bineensi badhee nyaate meeqa pergi turato apa aja jadi sama diri kayak itu saya kena akan semua ini harus jalan dulu orang usah dulu lagi saya suka lah teman jangan ada Garbu takka koy lang kon. Asitti nama meeqa ta'u wala. Ila kumbulu na wala barbaada haroo qotanii haroo tokkotti nama yaadannoo maal? Ilatti irra marga. Garbu takka koy. Yaandi sabaa የጀግናው ስም ነው የውስጥ ያለው ነው እንጂ የመሳሰቢያ ነው ማለት ሱልጣን garbu takaku garbu takaku garbu takaku garbu Untuk kita serahkan dia sembilan kali itu. Ega, dia kamu kamu. Amma kalau sudah video ini, aku video ini ini. Orang ada saya sudah berlaku hal terkait dengan banding. Kanan, odoo yookaas immoo aasaa qalamaan qaamee jedha obbo Zarihuun Wadaajoodhaan takka akkamiin ilaaltan. Egaa Oromoodhaa jedha Oromoodha. Adda keenya bilisummaa keenya Oromoon dhiiga keenya abaa'oon nama keenya jabaadhaa eeggadhaa saba keenya. Namara,
Ayyaana uummata Oromoo ta'uu beektu kun. Ayyaana Oromoo ta'uu beektu. Ati bilisummaa Oromoo ayyaana kana qopheessuu beektu. Abbaan ayyaana eenyu? Keessummaa namatti dhufte. Abbatu biraa galchaami. Mee isin taati. Warra warri kan ilaalan kana isaan dhaqan. Mee gataa ilaalla. warri isiniin jedhamaa bitan teessani. Warri walaloo Oromoo qabdan, warri walaloo Oromoo qopheessitan, haga keessummaan kenna dubbii isinii godhanii walaloo dhageessuu hin dandeessani. Abadaa warri sirbitanillee. Walaloo Oromiyaa jedhamtee afaan Oromootiin qoqqooftee qubee Laatinaatiin isii barreeffamtee albuuda forqeellee garaa keessaa qabdaa qabeenya kan keetii bineensi adda addaa midhaan garaagaraa asirratti callaa'ee qilleensi kee gaarii namaa kenna fayyaa. Namaa baasaa Elubaaboor illee bunaaf daa'ima isaa kottuun biyya Arsii qamadii calleessa. Booranni kiyyallee saawwata horsiisaa warri walloo keenyaa jirbii nu badhaasaa Oromoon shawaatis faradeen horsiisaa maqaan biyya kafaa kabunattuu bahee qabeenyi Oromiyaa yoo magara ta'e. Aaddee Oromiyaa yaa bareedduu biyya ana Oromichaaf yaa jaalalleetiyya. Mee waan si gaafadhaa takkaanaan dubbadhu gaafii hedduu jira ka'an si gaafadha. Jaarraa tokko duraan mee akkam jiraatte gabrummaa alagaa jala maaliif seente? Seera gadaa kan kee akkamitti dagatte naftanyaa jalatti eenyu si gadde natti minan dho'isin argatte hire. Jagna fullaa shawaanis illaafu ilmoo qeerransaati. Baale jechuuf silaa fakkeenya leencatti eboon boora nal'ee darban lafan buutu. Ankaayisen abbaa booraa isiinis hin laaftu. Wallo arba turte ilmaan Oromoo Arsiin abbaa fardaa gaachanaaf eboo. Warri abbaa juba. Wallakka ilmi kee goota kutataa Oromoon argellee jagna fullaa shawaanis illaafu ilmoo qeerransaati. Baale jechuuf silaa fakkeenya leencatti. Eboon boora nallee darban lafan buutu ankaayisen abbaa booraa isiinis hin laaftu. Warri abbaa jubaaris abaaru balleessa harkaan tuqu cabsa laalu lafaa kaasa. Hiibboo natti ta'e alagaan simooyin jaarraa tokko guutuu atis nuun dhama'uun. Aaddee Oromiyaa yaa bareedduu biyya. Haati saadha qabdii bee ati nu miite. Naftanyaa gabbiftee garaa moora gootee nu ilmoolee tante baay'ee nuu qifte. Ilmaan naftanyootaa gochoo keessaa baaftee fooqi miillaa walii filachiiftee isa tiisee ture bokaanitti gootee luka baqayi xoorraa makiinaa yaabbiftee gowwaa shamaa mara beekaa fakkeessite. Jaarraa tokko guutuu nurratti offe'ee qabeenya keenyatti abbaa itti ta'e waraabessi qalaan kana ga'een beeyne foon nyaatee fixatu lafee kanan bife. Odomaa talaynuu garaa quufuu dhabnee Oromi irraa muran Oromummaa malee balleessaa maal qaban? In gabroomnu jechuun warri of wareegan bilisummaa ofiitiif harmaaf harka dhaban ayyaana yaadannoo har'a yoo qabee dalagaa isaanii rabbisin dhaga'e sirna zawdummaa balaan itti dhufe seerri Hayila Sillaasee biyya irraa kufe. Aduun baate wee uummannis gammade odoo homaan turin yoosuu dubbiin bade. Ilma waggaa tokko lama biyya sossobanii sanii achi isaanis hojii calqaban. Jecha soshaalummaa of dura oofanii ilmaan biyyaa hunda waraana oofanii jireenya isaanii baay'ee dheereffatan mana godhatanii giyooniif shabalee jechuun bosonatti galte. Bal'aansoo hidhannoo bara dheeraa gootee uummata Oromootiif kufa'aa ka'aa turtee har'a kunoo laali bilisummaan dhufte. Aaddee Oromiyaa yaa bareedduu biyyaa. Tokkummaa kee cimsi Oromoo argeen fagaatee beenaa hin dhaqqabnaa booranaan gaddarreet shawaan ka'ii jennaa wallaggaan gaddarreet elubaaboor waamnaa achi ay deebineet kafatte haatannaa wallotti ol tarreet maali malli jenna karaa bilisummaa kaanee haa qajeelluu akkuma duraanii teellee wal ilaallu. Oromummaa keenya waliin haa dhaabannu bilisummaa haqaa fal'aansoon haa dhaabnu. Foon keenya qorqatuun isaanitti yoo hafu warri naftanyoo walitti labsi sabboo goona
ilma gujichaa, maccaa tuulama, ilma boorantichaa, keellaa akkiyyaa, bullaallaa raayya, jaawwii asallaa ilma arsichaa. Walitti labsi, iyya dabarsi, kan dhaga'u qaabachiisi, kan rafe dammaqsi. Osoo biyya qabdu dhaalamtee, osoo afaan qabdu warra himanoo, warra iluu, warra baabboo, hangafa bareentumaa, iyyi hin cal'isin abbaan dhugaasuma. Walloo wallagga ituu humbanna, si faarsina, ni barreessina, seenaa kee dubbanna. Ciniinnaa yayyii waraabessaa, jiruu raacha haroo keessaa, isa har'aa dheengaddaa kaleessaa. Kaganna malee hin dhageenye qooqa isaa, iyya dabarsi, kan dhaga hin dhageessisi, kan dhaga'u jajjabeessi. Kuraa galaan addaayyoo baabboo garame dhugaa keetti wallaalame. Aanole iyya dabarsi, kan wallaale barsiisi, kan dogoggore sirreessi, wal qabadhu walii tumsi, diina kee qaanessi. Afran qal'oo alaa oborraa, jaarsoo noolee baabbile, digaluu maxxaarrii karrayyuu, goonaa baaccituu galaantuu siraayyuu, maliyyuu warra jiddaa, noonnitu dambitu, hawaattu oditu konnitu. Iyya dabarsi, kunkaan ittiin, kunkaan dhageessisi. Seenaa gadaa shananii bulchaa abbaa gadaa, haroo walaabuu madda oromootaa, sararmana citaa diniqodaa roobaa, heera badoo balla'oo, dhiibaa dalloo bunaa, baddaa baalee bareedduu kurkuru, kanatu bade, kanatu irraanfatame. Iyya dabarsi, walitti himi walitti labsi, kan dhaga'u yaadachiisi, kan rafe dammaqsi. Ati dubbadhu biifole, jalaa lallabi kiilole, iyya dabarsi muudana, duulatti himi halchiisatti dhaami, horata dhawwaaqi roobalee yaami. Meelbaa hin callisin, ufii raftee hin raffisin, moggisa ati jalqabi, harmuufa ati irraa fuudhi. Libaasa daraaraa dabarsi, mardiida fullaasatti kenni, bahara bultumaan ga'i, sabbaaqa daybeessaa dhaami. Walitti himi, wal yaami. Ati dubbadhu dabballe, jalaa lallabi gaamme, iyya dabarsi foolle, dargaggeessatti himi, kuusatti dhaami, raaba dhawwaaqi, shamarran yaami. Abbaa gadaa raabaa doorii hin cal'isin, ufii raftee hin raffisin. Finfinnee waajirraa Oromoota, dubbadhu himi seenaa dhaloota. Ati dubbadhu amajji, jalaa qabi gurraan dhala, iyya dabarsi bitootessa. Caamsatti himi, elbatti dhaami, waxabajjii dhawwaaqi adoolessa yaami. Hagayya hin cal'isin ufii rabbadhu ati dubbadhu lumaasa, jalaa lallabi areeri, iyya dabarsi lammeesso, sadeessotti himi, harfattutti dhaami, ilkoolee dhawwaaqi, deettii garbaa yaami. Bidirsaa hin cal'isin, gidaadaa ofii raftee ruuta hin raffisin. Ati dubbadhu cilaalo, jalaa lallabi qaamsare, iyya dabarsi baatu, walitti himi, cuqqaalatti dhaami. Honqoolle dhawwaaqi, tulluu nam duryaami. Girja hin cal'isin ufii raftee, fugugiin hin raffisin. Wali haa oomsinu amma dura jaallee gammachuun immoo mee walaloo qomaarraa qabaa wanta sarraa laalu mee uummata dhageessisaa jedha. Itti dhaabaa uummata keenya wanni isin gaafadhu. Famanaa gootanii ilmaan tiyyaa. Ani haa dhufu keessummoota ulfinnaa. Ani haa dhufu keessummoota ulfinnaa dhuftanii seera Oromootii nagayaan bultanii. Yoo itayyaan dabran aanoleen arganii ardhanuu bariite duraan halkanii. Ardhanuu bariite duraan halkanii duraan dukkanaa ardhanuu barii bootaan asii taarsiin mililikiin arii. Gorgaasii ari'anii hawaasiin ceesisanii goobana daacii bitanii nutti deebisanii. Mallee nutti dachee. Akka du'aaf jiruun teerna addaan baatu
akkuma chaarteeriin jedhe haa taatu. Baga rabbiin aanoleen isin fide bakka aannan harma kennaatiif dhiinni harka kennaa itti cite. Gadoo hin irraanfatanii yoo turani bakka hadhani akka zariin arganneef nu godhani. Harma malee guddatanii wajjaa mililikiin dubbatanii. Kenna awwaala bakkeedha sani dhiiga kenna asii gorsanii mililikii finfinneetti hawiltii tolchanii. Jayna kenna lafarraa saabanii mililikiin jayninnatiif dhakaa gubbaa dhaabanii. Haga ijji teenna dhagaasan agartu madaan haga ijji teenna dhagaasan argitu madaan Oromoon fayyitu. Dhagaa baqaniitiin furdisanii milii mangistii meeqa cabsee hawiltii mul'isan. Tanumaan hawiltii argatee. Yoo dakteeronni seenna kanuu sarmitu dhagaa sanijji teenna lamuun argitu. Amarsiin keessanii maalitti nuudhaamtanii tiin biraa deemtanii afaan lamaa hin dubbata waan useenii keessanii useenii gadaan nagaa dhaaqaniisi arga. Oromoon ulfinna qaba, Oromoon gammina qaba, Oromoon jaynummaa qaba, Oromoon qalbii gaarii qaba, Oromoon biyya bal'oo qaba, Oromoon lafa bal'oo qaba. Oromoon gurmuu bal'oo qaba, gurmuu bal'oo walge. Waan duraan gurraan dhageenyaan ijaan agarre wanni an amma dubbataatiin hin jiru aadaa amma abboota teenna haadhota teenna harmi muramee harki murameetiin hin jedhe kanaan baga rabbiin isin gahe. Ilmi yoo namarraa dhalate galata umriin gabaabaa gadoo umriin dheeraa jedhe amata dhibbatti dagatuu dadhabnee waan abboota teenna godhan haadha teenna godhan dagatuu dadhabnee ilmi gaariin irraa baanan lafeessa lafaa kaasee maqaa awwaalame kaasee aadatti deemsee bakkatti nuu deemsee nu bartiin jiraanne jecha. Obboleeyyan teenna Oromoon dhiirummaa otoo hin dhabin qalbii gaarii otoo hin dhabin lafa bal'oo otoo hin dhabin gosa bal'oo otoo hin dhabin golka bal'aa otoo hin dhabin wani nu keessa jira wani nu keessaa jira wani nu keessaa burqa ammallee ollaa kee jira sanillee ofirraa eegutu nurra jira. Waan tere calaa yaadatu otoo hin ta'in fuuldura maalitti deemne jechuutu nurra jira. Dalagaan amma dalagamte tun ilmi alatti ba'e kun ilmi alaasii ga'e kun ilmi hangafaa seera qaba murtii qaba akka itti guddisan qaba akka itti bakkaan ga'an qaba. Adda bilisummaa Oromoo amata hedduu huratti ba'ee siniinsi jedhee huratti ba'ee biyyee nyaatee dhagaa nyaatee baala nyaatee dukkanarraa si baasuuf gabrummaa hambaa jalaa si baasuuf rooroo jalaa si baasuuf bakka kufteellarraa fa'utti kaasuuf qambara jiidhaa sirraa buusuuf aadaa tanteessitti deebisuuf gaashanasitti deebisuuf baalliisitti deebisuuf yoo ka morka qabaatu taate onneen garaasi jirti arrabni dhaagaasi jira murtii tanteessitti akka deebitu jechaaf dhiiraa keessa jirtu. Gamna dubbii cabde bareechisee ittiin walitti fayyiseetiin jedhe hin daawwatan jedhe. Arjaa yoo gamanatti kennee jedhe hin daawwatan jedhe. Dabeessa odooriyaan gubtu eegee furee ittiin hidheessu wajjin salphatan jedhe. Gowwaa dubbii baldaanii ajoofte. Gowwaa dubbii baldaanii ajooftee inni lafandee qalbii Oromoon ka daawwatan malee ka hojii salphatanii. Beela gaarii qabaa ka hojii daawwatan. Qalbii gaarii qabaa irraa biyya keenya baasuu sosocho'uun godhe.
akkuma yaadatetti numartu wali beeku nurra jiru ukkulummaan tun beekamtee demokiraasiin biyya keenya keessatti biyya Oromoo keessatti walqixxummaan haa beekamtu aadaa ofii haa guddifatu afaan ofiitiin haa dubbatu sirna ofii haa murteeffatu jecha itti jammaramu warri naaftajaa warri duraan barate kadhiituu barate akkamitti nu walqixxee ta'a yaabbanne akkamitti irraa buuna korre akkamitti lafa deemna kophee isaanii godhanne akkamitti lafa deemna jechuun biyya arbaa guuguu keessatti biyya wajaynummaa qabdu mana haqamtu gubate gara eenyu eeggata malee murbatee eeggata malee murtiitee eeggata malee sodaatetii miti ishee seera chaartarii mangistiin baasee birra jedheetiin taa'e malee gurraa qabdu oduu wal quba qabna gaddaatti wal quba qabna ragaatti wal quba qabna wanni kun immoo isin marti akka kaleessa jammarameef osoo jammarameetiin naga bunaa ga'utti guna irraa haga jechu ga'utti duniyaa haga baddee mana haga gubatee nama haga bu'ee maali maqaa ofii tumtu biyya ofii tumtu bilisummaa ofii tumtu sirna ofii tumtu kawaala jirullee ka harar jirullee ka walla jirullee ka kafa jirullee ka juba jirullee ka wallaga jirullee ka shawaa jirullee gizee teessan hin geenye yoom nyaatarree gizee nyaatan hin geenye inti qumtu baree agabuu buluu gizee garaa hidhatarreef gizee morka lafa ka'arreef harka dha'uu callaamit afaanin dubbatuun callaamit iyyaalaaluun callaamit yukallee wajjin deemu arraballee wajjin dubbatu diriyaallee wajjin deemu ambaa kalee taate har'amaa siimaa jedhe yoo ambaatu hojjete yoo har'amaa jedhe guujijaa gareellee kana qaba har'allee gara liifa jirtu wal qabadhu Oromoo wal gadi dhiisu jedhi wal qabi wal qabanna Nyaana maatii biyya keenya hin bitu bulchu nyaana maatii nunkubu itti duulama jedhutti hin duulu keessatti homaan qabu ammaan Oromoodhaa ergamtuuf itti fudhatu amma achi biyya isaa hallanyaa malee yakutoo hin qoodu yoo dhugaa wajjin jiraanna jettan yoo dhugaa wajjin jiraanna nagaa barbaanna jettan chaartarii fi walta'ii dheengadda yaadagi fi OLF wajjin ta'e hujira nu oolcha fayyaata. Abbaa Jeneraal Taaddasaa Birruu, Abbaa Jeneraal Daawit Abdii, Abbaa dhiirota kennaa. Tabaartisee galemmoo tayya gaafa sani dubbii karaa fi dubbii timirtiiti. Timirtii jechaan Oromoon nuti tokko kiristaanas islaaman jedhina Oromummaatti amanaati tokko ta'a wajjiniin nyaanna wajjiniin dhugne innee gaafa sani han kiristaanaa kophaatti han islaamaa kophaatti qallee qopheessinennaan nu walumatti makamnee nyaanna jenneet akkanumatti dubbannee walitti makamnee nyaannee dhaamsa arusiidhaa kennine namni kaannumee qixxaa'eera ijoolleen mana tamaartu waggaa sana jiraachuun dittu kunoo achi bakka sanittan dubbadhe anumatu dubbii banee gaafas isa akkuma irraa kana. Arusii timirtiidhaa jennee dhufne isin tamaarsifne maali tokkummaadha. Tokkummaan kun immoo hadarra wal qabattanii kunoos keessanii acabaccabdanii dastaadhaan nu taqabbaltan kana tokkummaa keessan isin tamaarsifne san nurraa fudhattaniit ittiin taxaqqabtaniit lammaffaa biyya hundumaa otu waliin geenyu otuma deemnu biyya hundumaa geenye dheeraatti waggaa deebinu immoo dheeraatti waggaa 25 masqala darbe kana achirratti nu dhaabani
warri sidaamaa nu dhaabeeti nullee hidhamnee waggaa 7 hidhameetan obbolaan koo baay'een dhumanii baay'een hidhamanii har'a maqaa isaanii lakkaa'ellee waliin ga'u dhabne baay'eedhan akka Seefuu Tasammaa lakkaa'eetti hin ba'u nan tasaasaa tanatti dheerata dubbiin kana hundumaa oromummaadhaaf dhabne kanaan naga'e galatadhaa jedhame galata jedha waan kanaan nu ga'e asitti immoo wantin isinitti dhaamu hoo jiraate kiristaana islaama kuni kana jettanii waliin qoodatina bara dhumne sanis warra salaalees warra abbichuus warra giddaas asumatti sabassabneet itti dubbanne tokkummaa walitti isiniinee deemne dubbinnu walitti isiniine suni hoo amma oonaatti xuruu ta'ee jiraate ebba isinii kennee deema yoo xinnuma boofa'ee xinnuma qiyyaameen keessa jiraate immoo warra kana godhe nan abaalaan ijaarsa siyaanachi abaarsi koo singaa tokkuma nuutaa tokkuma taa lammaffaa immoo ofirra kaa'ee ofii lafa deemee jiraatu gaarummaa isaa fi gara laafemmaa isaati nama isin keessa jirullee yoo ta'e hin miidhinaa calluma jedhaatti yoo isin beekee haa buluu akkaan keessan ta'e harkaa kennatu harkasaa mee wal haa dhageenyu boruu fagoon jiruu kanuma jedha kooluun kijibaa fagoon geettu jedha dhageettanii kooluun kijibaa fagoon geettu jedha waan daakamu daakuu wajaan hin arguu jedha ammas tokkotu maal jedha namni gartee jeedalaa waliin saahiboome uf eegutu irra jiraa jedha asiin dura amantii kiristaanaa qabu osoo hin jenne gabroomsataan nafxanyoonni akka itti kan nu qabe ani har'a deebi'ee sagantaa san isinitti himuu hin danda'u xiqqaa osoo hin jenne guddaa osoo hin jenne hundumti kennaa hin beeyna nu ifa galaami eega ka ifa nuu galu taate homaa nutti himaan homaa gurra waan nu gootuun qabdu har'a ufaa baynu isinin jedha milki ka saba oromooti jedha milki ka saba oromooti kooluu abbaa jala kooluu nama saba biraa jalatti buluun barbaannu jedha kooluu saba biraa jalatti hin bullu jedha amantiin addaan hin baanu jedha amantiin addaan nun baasu jedha kutaan addaan hin baanu jedha kanarratti gaa yeroo waan gabaabduu ta'eef amma dhaamsa gabaabaa isinii hima yaa obboleeyyan kiyyaaf gabrummaan nutti hin deebitu jedha gabrummaan nutti hin deebitu jedha saba oromoo maraa waliin dhaabata ammaaf manni marii dhimma musliimaratti isin bira gahaa jira jabaadhaaf isin ijaaraa isinin jedha nagatti naa jiraadha murtii warra walloo nu afaan keessan illi qeeffatte الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني الأعزاء إخواني آبائي الأعزاء
أحييكم وأرحب بكم بهذه الحفلة وهذا المؤتمر يتكبرات ونموتشنا باتوتشي أمارنيا تفقدوا لنيا المسلني أمارنيا لنيا تفقدوا እንኳን ደስ ያላችሁ ፈዛችሁ ቆላ እንኳን ያወጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ላሉ በመጀመሪያ ተጭቆና እንኳን ያወጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ተሰብስባችሁ ለመዋየት እንኳን ያደረሳችሁ በሁለተኛ ወሎን ለመጥቀስ የምፈልገው አጤ ሐዋንስ አጤ ቴዎድሮስ አጤ ሚኒሊክ ወሎን 400 ዓመት ተጨቅጭቀው 400 ዓመት ተተሸነፈው በኋላ ነው ወደ እናንተ ወደዚህ የተመለሰው 400 ዓመት እጃቸውን ተቆርጠው ቀኝ እጃቸውን ቁርአን የከተቡበትን ተቆርጠው በመቅደላ ገደል እግር እጃቸውን እየታሰሩ ዑለማዎቹ ቄሶቹ ዓሊሞቹ በገደል ተሰደው ተዛ ሁላ ተተሸነፈው በኋላ ወሎ ተተረታ በኋላ ነው ወደ ደቡብ የዞሩት እንግዲህ 400 ዓመት ወሎ ተጨቅጭቆ ተገርፎ ተገሎ ገደል ገብቶ እጅግሩ ጠፍቶ አሮጌ ቤት ተሰብስቦ እሳት ተቃጥሎ ተተሸነፈ በኋላ ወደ ደቡብ ወደ እናንተ ዞረው 109 ዓመት 110 ዓመት የሆነ እናንተ ወሎ 400 ዓመት ታግሎ እንግዲህ ይህን ታሪክ ምንም የታሪክ ምሁር ባልሆን ታሪክ ጣፊዎች ይነግሩታል አጤ ሐዋንስን ማን እንደገደለው አጤ ቴዎድሮስን ማን እንደገደለ የሚወራው ሌላ ነው የገደለው ወሎ ሳይሆን አይቀርም የወሎ ታጋይ ነው ታጋዩ ናቸው እንግዲህ በእውነት ወደ እናንተ ስንዞር አሩሲ የዑለማ አገር የስንት ምሁራን አገር የነበረውን ጡቱን ቆርጦ እጅግሩን ቆርጦ ያደረጉትን በእውነቱ ታሪክ አይረሳውም በጥቁር ቀለም እንደጣፈው እናውቃለን እና እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ ተሰብስባችሁ ለመዋየት እንኳን ያበቃችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ Romo jalatti dhaabachuu kenna ergaa san isiniibsuuf ani maqaa dhaaba saniitiin adda bilisummaa Oromoo jalatti warri gormoofne kun dubbii san dhaabni teenna dhaabni dargaggoo Oromoo Islaamaa jiraachuu isiniibsuuf isin warri kutaa Oromiyaa keessaa asitti walgeettan kun muluun ar'arraa jammartanii akkanuu beeytanii fi bootaa dhufne maratti akka nu fudhattan jecha isinii ibsuuf asitti argamne waan na dhageettaniif maqaa dhaaba ergaa goobanaa ka armaan dura dhufeen kutanii utaawaayyoon kutaa shawaaru deebisanii akka jiran armaan dura isinitti manneerra ammallee hennaan isini dhufne ergaa kana himannu addi bilisummaa Oromoo jalatti ummatti kutaan utaawaayyu qophaa'ee sirba kanaaf kutaan Oromiyaa kun dhufee akka jidduu keenyatti argamu hennaa inni argame ergaan adda asitti itayyattee kun akka biyya keenyatti ta'u gammachuun akka isin eenyu kutaa 11 kana ergaan kiyya asirratti sinjaatoon fudhaan irra gooftan. Guyyaa har'aa kan bara 606 dagatamee ture kana yaadachuudhaaf walitti dhufuu keenyaan gammachuun natti dhaga'ame maqaa adda bilisummaa Oromootii fi maqaa kiyyaanis ibsuu barbaada jechuudha. Uummanni tokko wanneen inni beekamuun keessaa guddaan taarika yookaan seenaa isaati. Seenaa uummanni keenya yeroo dheeraaf dabarsaa ture keessaa inni guddaan tokko bilisummaadhaan waqtii inni jiraachaa ture sirna caffee sirna gadaa
kan sirna dagaaginaa, kan sirna walqixxummaa tureen kan inni itti bulaa ture jechuudha. Sirna kana biree ergaa as dabree wanti inni qunname hammeenya, saamamiinsa, gubatiinsa, gaqqabama, cunqurfamuu, tuffatamuu ture jechuudha. Kanarra immoo kan gahe tole jedhee olaantummaa alagaadhaa kan diinaa irratti fudhachuudhaan osoo hin ta'in osoo lolatuu osoo falmatuu ture. Falmaa fi lolli inni godhe kun immoo karaa akkasumas bakkootiin biraa kan akka isaa wanni yaadatamaniin moo'amiinsa jiraa awwaaluun aadaa diina akka ummata Oromoo gabroonfatee malee kan bakka biraatti yeroo hedduu mul'atee miti. Irraa harka muree fi harma muree jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan guddaan nu jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Diinummaan hamtuun nu jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Ergas irraa kaasees karaa diinaatiin haala tolfatee biyya jiituu biyya gabbattuu duraanuu hammeenya akkasii dalageef teenya erga qabate booda ummanni keenya biyya isaa keessatti tuffatamee namaa gaditti ilaalamee waa hundaan qabeenya qabaatu abbaa qabeenyaa ta'uu dadhabee abbaa biyyaa ta'u lafa dhabee osoo beekumsa qabu beekan isaa wallaalaa alagaa hanqatee seenaan isaa bareedan seenaa fokkataa warra wal cunqursuuf wal saamuu beekuullee hanqatee fi awwaalamee aadaan isaa bareedduun aadaan isaa toltuun bakka dhabdee haala hammeenyaatiin wajjin jiraanni as geenye. Hanga geessanii bakka gammanneen jedha. Haa ta'u sirni cunqursaa sirni Oromoon jalatti gadi qabamu kan Oromoon biyya ofii irratti murteessaa ta'uun dhoowwamee abbaan biraa waan barbaade itti labsu itti murteessu ammallee dhibbaa dhibbatti dabree qulqullaa'e jechuu miti jechuudha. Isa kana karaa keenyan hiree ofii murteeffachuu jecha jedhuun gabaabsinee kan keenyu ummanni keenya yoo karaa nagayaatiin biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa murteeffachuu kan mirga argatu ta'e waliin tarkaanfachuudhaaf haala poolitikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga ifii kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan hangamuu namaa mormu ifii bu'aa keessaa qabaatu malee akka hin ta'in quba qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyan addi bilisummaa Oromoo dhaamsi gabaabaan deddeebifne amma ummata keenya guyyaa har'aa dabarsuufi barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruun yaadannaa jechuudha. Oromoon arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirga fi inni qofaan akka kabajsiifatutti amaneetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Baasu kan naatoonu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qajeelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nu tottolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo didduudhaaf karaa uummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Osoo wallaansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha.
mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan Oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan kan ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa ummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinee si yaadacheef. gaggeeffamu koloneeffata Awurooppaa dhiyaatti hirkifachuudhaan biyya keenya booji'ee mirga dhalootaa fi uummanni addunyaa nuuf beeku afaan qawweetiin nurraa fudhate jagnootiin Oromoo hadhaa gabrummaa hin waga'amu jechaan qabsoo fincillaa fi diddaa salphinaa erga calqabanii jaarraan tokko darbee jira. Alagaan daangaa biyya keenyaa cabsee humnaan nu booji'ee namummaa keenya waakkatee qabeenya keenya roorrisee afaan keenya lugamee aadaa fi seenaa keenya awwaale. Dalagaan farra dhala namaa taate kan hiriyaa hin qabne dhawaatan nurratti raawwatameera. Hawwan keenya harma muran, abbootii keenya harka ciran. Kanaafuu tokkoffaa biyya afaan qawweetiin dhabne mirga dharaan dhaalamne deebifachuuf gaaddisa Oromummaa qofa jalatti gurmaa'uun akka filmaata hin qabne hubannee jirra. Lammaffaa karaa nagaatiin bilisummaa gonfachuuf bulchaan alagaa akka raawwatu chaartariin mootummaa ce'umsaa ni deeggarra. Sadaffaa waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi Ihaadig karaa nagaa dimokiraasii waan ta'eef hojiitti hiikuuf ni qabsoofna. Afuraffaa biyya afaan qawweetiin dhabne deebifachuuf hiree keenya ofiin murteeffachuuf jarmeewwan Oromoo gaaddisa Oromummaa jalatti akka tokkichummaan socho'an ni gaafanna. Uummata Oromoo afaaniitiif amantii fi kutaan gargar baasee tokkichummaa isaa laaffisee tuftaa diinni ordofu ni balaaleffanna. Jaaffaa labsii naannoo Oromiyaa murteesse fudhachuudhaan Oromiyaa dhalattus guddifachuudhaaf ni qabsoofna. Torbaffaa harka muraa farma muraa haannolee mallattoo fincillaa diddaa gabrummaa alagaa waan ta'eef yaadannoo jagnoota wareegamaniif siidaa dhaabuu fi murteeffanne. Waldiddaa uummata Oromoo fi cunqurfamaa uummata Amaaraa jidduutti uumame karaa nagaatiin akka hiikamu ni gaafanna. Bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qaaman yaada fi horiin itti birmachuudhaaf qophoofnee jirra. Kurnaffaa dhaabbotiin maqaa uummata Oromootiin ijaaraman hundinuu waan mara dursanii dantaa uummata Oromootiif akka hojjetan hubachiifna. Injifannoo uummata Oromoo amajjii 6 bara 1992 Arsii Itayyaa. Guyyaadhaa ayyaana harka muraaf harma muraa anolee kabajamee ooleera. Ayyaanni kun maaliif kabajamuun akka barbaachise ibsitan? Ayyaanni kun yaadannoo haadha fi hawwataa fi abboota keenya kabara 106 dura harmi isaanii irraa murame, harki isaanii irraa kutame, kawanni haalaan isaan ittiin dhalfatan irraa murame guyyaa kana waan ta'eef waan dabrisan yaadachuun waan fuulduraatillee uummanni keenya kun biyya isaa keessatti bilisummaa isaa eeggatee dhugaa fi mirga isaa eeggatee akka tokkummaan
diina ofii ofirraa eeguuf yaadachiisuu fi dhaloota ammaa achi dhufullee barsiisuuf. Kana barsiisuu fi kanaan booda irratti immoo akka ilaallu kaleessa ayyaana akkanaa ka abbaan keenya fi ka haati keenya itti murame dhiisati afaan keenya illee dubbachuu hin dandeenye, aadaa keenya illee qabachuu hin dandeenye, katabachuu hin dandeenye. Sirni kaleessaa ka naftanyaa suni waa hedduun nu miidhee ture. Miidhaan nu miidhe kuni lafa keenya nurraa fudhate, bilisummaa keenya nurraa fudhate, mirga keenya nurraa fudhate. Kana fudhatee immoo lafa isaa keenyuma kana deebisee nutti gurgurate. Kana caalaa immoo lafa teenna nu gabbarsiise. Abboonni keenya akaakayyoonni keenya hin gabbaran. Maal gabbaran? Akka dubartiisitti midhaan harkaan daakanii yoo sa'oonni daakanii hin jiru dhagatti daakanii dhiirtillee dubartillee akkanaan uummata keenya gabbarsiisanii akkanaan gabroomsanii achirraa dabranii damma itti gabbarre, dhadhaa itti gabbarre, sangaa itti gabbarre, baseen itti gabbarre, birrii itti gabbarre. Akkani waan kana fakkaatuu fi kana uummata keenya yaadachiisu jechaa dhufa ayyaana kana akka kabajamu goona. Berede abaon dara
Ormo